Tarkaanfii ilaalessaa waraanaa weerartuu PP irratti fudhachuu jabeesseetti fufuun injifannoolee boonsoo galmeessuu beeksise. Guutuu gabaasa kanaa oduun booda qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti waraanni PP uummata saamuu ammeessee jira. Jaal Murteessaa Bantii waan qindeeffate qaba. Gareen maafiyaa Impaayera Itoophiyaa akka dandamachuu hin dandeenyetti kasaaraa diinagdeef saaxilamee jiru waan ittiin waraana isaa jiraachisu dhabuun waraanni isaa qawween uummata doorsisuun akka maallaqa funaanan gochuu itti fufee jira. Haaluma kanaan agayya 10/2022 godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo ganda warra Baabboo keessatti uummata waltajjii baasuun deeggarsa maallaqaa akka godhan gaafachuun uummanni yeroo didutti dirqiin akka kaffalan akeekkachiisu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan waraanni faashistii PP kun afoosha gandichaa hundarra deemuun qarshii 3,000 koree afooshaa sodaachisuun fudhachaa jiraachuu dabaluun addeessaniiru. Jiraattonni gandichaa arraati biyyoolessa Oromiyaa dubbise akka jedhanitti waraanni kun gudeeddii fi hidhaa ammeessuun cinatti saamicha raawwachaa jiraachuu dubbataniiru. Baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti daldaltoota xixiqqaa saamaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalbooree Addunyaa guutuu gabaasa kanaa akka itti isiniif dhiyeessa. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa poolisoota humna addaa Somaalee magaalaa Dirree Dhawaa keessaa bobbaasuun ilmaan Oromoo jireenya dhuunfaa isaanii har'aa gara boriitti dabarfachuuf carraaqan qabeenya isaan gabaa baasan harkaa saamaa turan. Deengadda agayya 10/2022 fi kaleessa agayya 11/2022 magaalaa Dirree Dhawaa naannoo Siidoo Gulliitii Gandabdii Boruu Masqalenyaa fi gara Qaafiraatti ilmaan Oromoo daandii cinatti ba'anii waa gurguratan poolisoota humna addaa Somaaleen saamaa turuu maddeen gabaasanii jiru. Kana malees namoota daandii irra ta'anii huccuu gatii xixiqqoo gurguranii bu'aa isaan jiraatan kan saamaa turan yoo ta'u namoota asheeta waadee fi akaaya gurguran illee osoo hin hafin harkaa dhangalaasaa turanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa maqaa daldala daandii gubbaarraan dhaaba jechuun humnoota hidhatan galgala yeroo hundaa sa'a 12 booda itti bobbaasuun qabeenya hiyyeessotaa saamuu akka aadeffate maddeen dabaluun addeessanii jiru. Godina Lixa Shaggar Onaa Jalduu keessatti waraanni sirna PP kantiibaa magaalaa Bonii rasaasaan rukutuun madeessuun dhaga'ame. Jaalladhi Oromoo dabalata qabdi. Murni baltsagannaa kufuuf qarree kufaatii irra ga'ee jiru hojjettoota isaa osoo hin hambisin maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun namootuma isaaf kaleessa hojjechaa turan shakkuun ajjeesaa hidhaa fi doorsisaa irraan ga'aa jira. Haaluma kanaan gaafa hagayya 7/2022 galgala aanaa Jalduu magaalaa Bonii keessatti kantiibaa magaalattii kan ture Dirribsaa Baanjaa kan jedhamu qabeenya uummata irraa guurameen qondaalota waraanaa walitti qabee osoo hoolaa qalee fi nyaachisaa jiru bilbilli tokko gidduun bilbilameef. Sana booda waraanumti waliin dhangaa hannaa nyaachaa ture diina itti ta'uun waraana bilisummaa Oromoo nuti waamaa jirta jedhanii rasaasaan harka isaa keessa rukuchuun yeroo ammaa hospitaala Ambootti yaalamaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Kantiibaan duraanii Darajjee Fiixaa jedhamu dararaa humnoonni badii kun uummata nagaa irratti gaggeessan balaaleffachuun hojicha dhiisee kan bade yoo ta'u Dirribsaa Baanjaa immoo duraan barsiisaa kan turee fi hojii barsiisummaa dhiisuun kantiibaa magaalattii ta'uun kan muudame yoo ta'u muudamuun erga aangootti dhufee as namoota hedduu saamsisuu fi reebsisuun jiraattotni magaalichaa komii guddaa irraa qabaachuu maddeen dabaluun addeessaniiru. Gochaa kana kan argan uummatnii fi hojjettootni murna baltsagannaa magaalaa Boonii murni baltsagannaa impaayeratti gaggeessu osoo hin taane maraatummaa irra jiraachuu dubbachuun sirna waan godhu walii wallaale kana hatattamaan uummatni tokkummaa isaa qindeeffatee dura dhaabbachuu qaba jechuun dhaamaniiru. Godina Baha Wallaggaa Ona Kiiramuu keessatti waraanni bilxiginnaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa waliin ta'uun ilmaan Oromoo hedduu ajjeesee gariin ammoo qeerraa buqqisaa jiraachuun ibsame. Jaalurgufaa Diinaa dabalata qaba. Murni biltsiginnaa deengaddaa agayya 10/2022 fi kaleessa agayya 11/2022 godina Baha Wallaggaa Ona Kiiramuu keessatti ilmaan Oromoo ajjeesaa fi qeerraa buqqisaa turan. Deengaddaa fi kaleessa tarkaanfii humnootni waloo waraana biltsiginnaa fi finxaaleeyyii Amaaraa uummata nagaa irratti fudhataniin Fiqaaduu Araddoo abbaa ijoollee 10 kan ta'e yoo ajjeefamu qeerroowwan 10 ol ta'anii fi manguddoon biroo 2 osoo baqatanii bishaaniin nyaatamuun du'aniiru. Qeerroowwan waraana faashistii PP'n ajjeefaman kun Guddinaa Waaqilee, Bicaaqaa Tamasgeen, Yuunee Tasgaraa, Abdannaa Kabbadaa, Asaffaa Kabbadee, Badhaasaa Zarihuun, Abdiisaa Balaayee fi qeerroowwan biroo maqaan nu hin geenyes ni jiru. Kana malees manguddoo Ayyaanaa Qallabbii fi Abazzuu Haganyaa'u jedhaman osoo baqatanii bishaaniin nyaatamu
Jiraataan onichaa har'aatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko ibseera. Waraanni murna bilchiginnaa ona kiraamuu ganda waastii magaalaa Jirmaa irraa namoota ajjeesuu qofa osoo hin taane hedduu kan buqqisan yoo ta'u manneen namoota biraa loon eeggachuun kan qalatan akkasumas ooffatanii fi maallaqa mana keessa sakatta'anii fudhachaa akka turan ibsuun hawaasni naannichaa tokkummaa waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu qofaan furmaatni akka argamu dabaluun ibseera. Fakkeenyaaf namoonni rasaasan ajjeefamanii guyyaa kaleessaatii hanga har'aatti obbo Fikaaduu Araddoo kan jedhamu maatii 10 ol kan qabudha. Isaan dabalatee qeerroon 10 jiru. Qeerroon kun Guddinaa Wakkilee, Bicaakaa Tamasgeen, Yoonee Tasgaraa, Abdannaa Kabbada, Asaffaa Kabbadee, Badhaataa Zarihuun, Abdiisaa Balaa kan jedhamanii rasaasaan ajjeefamanii rasaasa mootummaatiin. Kana malees illee kan bishaaniin utuu baqatanii nyaatamanii maanguddoonni 2 ayyaana qallabii fi abazuu aagenyuu kan jedhan umuriin isaanii waggaa 80 fi isaa olidha. Daa'imman umurii waggaa 5 gadii fi naannoo 6 kan ta'anii fi namoonni asii buutee isaanii kan dhabaman illee arfan tokko hin jiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduun keenya idilee galgala kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Qophiilee keenya afaan